Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube channel keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa yeroodhaa yerootti odeeffannoo fayyaa garaa kan simbiraan geenyu ta'a. Odeeffannoo fayyaa keenyarraa simbiraan godhanis kan isin wajjin turu Dr. Nafee Argeetuun jedhama. Sagantaa keenyarraatiin baay'een keessan karaa keessaatiinis karaa garaagaraatiin gaaffii nu gaafachaa turtan isiniif qabadhee dhiyaadheera. Gaaffii namoonni hedduu gaafatan keessaa especially yeroo namni mana turaa jiru kana keessa yookiin immoo yeroo soomanaa kana keessattis ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee dhukkubbii yookiin immoo gubaatiin qara laphee jalaa sababii maa irraa hanqinitti dhufuu danda'a. Yookiin immoo namoonni baay'een immoo akkamitti gaafatanii nyaata erga nyaannee booda akkuma nyaanneen naannoon qara laphee keenyaa jalaa yookiin immoo lapheen keenya gara bitaa maaliif nu dhukkubaa yookiin immoo erga nyaanneen booda naannoo laphee keenyaatti maaliif nutti ulfaata. Adaraa waan kanarra kanneera ibsa bal'aa nuuf kenni jettanii namoonni baay'een waan nu gaafataniif gamanumaan ibsa tokko isinii kennuun barbaada dhimma kanarratti. Yeroo ammaa mallattoowwan akkasii baay'inaan argaa jirra especially karaa inboxiinis immoo yookiin immoo hospitaala yeroo hojjennusi namoota hedduu dhufa waan ta'eef yoo xiqqaate nama 10 keessaa namni 5 ol argina waan ta'eef mee kanarratti ibsa bal'aa isiniif kenna. Sababa maalirraa hanqee akkas ta'uu danda'a? Namni tokko yeroo baay'ee especially keessattuu yeroo beelootti ta'uu danda'a yookiin immoo erga nyaata nyaatee boodas ta'uu danda'a. Naannoon qara laphee isaa jala maaliif itti ulfaata? Yookiin immoo naannoon qara laphee keenyaa maaliif nu dhukkubaa? Namoonni tokko dhukkubbiin kun amma naannoo dugda sanitti darbee yerootti dhukkubu jira jechuudha. Kun sababa maaliif kan jedhu deemnee ilaalla. Yeroo baay'ee mallattoowwan kun mallattoo dhibee garaachaati yookiin immoo gastritis kan jennu. Akkuma beekamu dhibeen garaachaa gosa baay'ee jira. Baay'een keenya akkuma beeknu garaachi keenya kutaa qaama keenyaa sirna caccabuudhaaf bullaa'insa nyaataa keessatti qooda fudhatan keessaas tokkodha. Akkuma beekamu namni tokko nyaata akkuma nyaateen garaacha keenya keessatti yeroo hanga sa'a 2 turuu ni danda'a. Nyaanni baay'een bullaa'ee galachi keessatti jechuudha. Kanaaf mee dhibee garaachaa maaltu nutti fida? Keessumaa dhibeen garaachaa gosa baay'ee jira inni. Madaa'uu garaachi keenyaa yookiin immoo miidhamuu garaachi keenyaa gama biraatiin gastritis kan jennu kana maaltu nutti fida? Maal immoo gochuu qabna? Keessumaa mallattoowwan akkasii nurratti mul'atan maal gochuu qabna? Mallattoo isaa dabalataan baay'inaan isiniif ibsa. Akkuma beekamu dhibeen garaachaa sababa garaagaraarraan kan ka'e kan dhufudha. Garaachi keenyaa kutaa qaba. Gara keessaatiin kan haguugee jiru wanti haphiin mukozaa jedhamu jira. Yeroo baay'ee dhibee garaachaa kanaaf kan nu saaxilu tokkoffaarratti baakteeriyaan H. pylori yookiin immoo Helicobacter pylori jedhamu jiru kan haguuggii keessoo garaachaa jalatti argamu jira. Baakteeriyaan kun asii jalatti wal horuudhaan wantoonni farra lagaa qaama keenyarraa ittisan isa wajjin yommuu walitti garaachi keenyaa yookiin immoo haguuggiin garaacha keenyaa sun miidhamuu danda'a. Kanaaf asiidiin gama biraatiin immoo asiidiin garaachaa akkuma beekamu garaachi keenya keessa asiidii garaachaa hydrochloric acid jedhamutu jira. Asiidiin garaachaa kun immoo baay'inaan yommuu inni garaacha keenya irratti dhangala'u garaachi luqqa'aa deema jechuudha. Akkuma baay'een keessan beektan asiidiin qaama namaa irratti nam'ee jennaan akka nama godhu beekamaadha. Kanaaf maajoritiin isaa baay'inaan baakteeriyaan kun dhibee kanaaf sababa. Inni lammaffaa irratti ilaallu qorichoota nuti yeroo baay'ee fayyadamnu keessattuu qoricha dhukkubbii qaamaaf dhukkubbii mataaf fayyadamnu dhukkubbii qaamaas ta'uu danda'a. Kanneen akka aspiriinii, daayikiloo, ibuprofen kanneen jennu non-steroidal anti-inflammatory drugs warra jedhaman kunniin jechuudha. Isaan kunniin garaachi keenyaa akkuma isinitti himuudhaaf yaale keessi isaa wanta haphiidhaan haguugamee jira. Jala isaa immoo hiddi dhiigaa jira jechuudha.
Kanaaf garaacha kana dhumaa deemaa jechuudha. Sababa kanaaf namoonni baay'inaan especially namoonni baay'een isaanii mataa yommuu dhukkuba qoricha kana fudhatu baay'inaan qoricha kana fayyadamuun dhibee garaachaatiif nu saaxila. Inni kan biraa kan dhibee garaachaa kanaaf nu saaxilu stress dhiphina yeroo jennu dhiphina sammuu qofa miti. Namni tokko yeroo dhiphatu fakkeenyaaf dhiphina sammuu irraa kaanee ilaaluu dandeenya. Dhiphinni kun hirriba dhabuu ta'uu danda'a. Hojiin namatti baay'achuu ta'uu danda'a. Stress kan jennu kun jechuudha. Kanaaf namni tokko yommuu dhiphatutti hormooniin qaama keenya keessa jiru waan jeeqamuu fi asiidiin garaachaa hydrochloric acid jennu kun garaachi keenya irratti hammi maddisaa ni dabala. Kanaaf asiidiin kun maddisaa yommuu dabalutti garaacha speeshaalii keessattuu namoota baay'een yommuu beela'an yommuu aaranitti garaacha duwwaa irratti asiidii yommuu gadi dhiifamu garaacha nama luqqisuu danda'a. Kun immoo dhukkubbii qara laphee jilaa, gubaatii laphee hanga dugda keenyaatti kan nama gubu nama fa'aa hiixachiisu jechuudha. Mallattoo akkasii namarratti agarsiisuu danda'a. Kanaaf gama biraatiin yoo ilaallu maaltu dhukkubbii garaachaa nutti fida kan jedhuuf dhukkubii garaachaa kan biraa kan nutti fidu dhibeewwan garaagaraa fakkeenyaaf dhalootumaan garaachi namaa tokko asiidii baay'inaan kan maddisiisu jira. Uumamumaan asiidiin baay'inaan yommuu maddu kanatti speeshaalii immoo garaacha duwwaa irratti yeroo dhangala'u isinitti meera nyaanni nuti nyaannu hanga sa'a 2 garaacha keenya keessa ta'a tura. Isa booda gara marrummaan qallaatti darbee kutaa qaama keenya barbaachisu deemaa jechuudha. Kanaaf stressii yookiin immoo dhibeewwan garaagaraa kun kanaaf nu saaxiluu danda'u jechuudha. Mee irra deebi'uudhaan mallattoon isaa maali? Isinitti meera gastritis yookiin immoo garaachi sababii asiidiin garaachaa baay'inaan madduurraa kan ka'e garaachi namaa haguuggiin garaachi keenya gara keessaa sulluqqoodhaan yookiin immoo miidhamuudhaan yookiin immoo rifachuudhaan dhukkubbiin itti dhufu jechuudha. Mee mallattoon isaa maali? Mallattoo isaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaalle dhukkubbii yookiin gubaatii qara laphee jilaa keessattuu onnee kana dhukkubee dhufu namoonni baay'een gara bitaa jechuudha. Na gubaa boqonnaa naan kennu speeshaalii akkuma nyaata nyaadheeni nyaata nuti nyaanne namarraa daakamuu dhiisuu danda'u mallattoo isaa kan biraa jechuudha. Nyaata erga nyaatanii booda nyaanni isin nyaattan isiniif daakamuu dhiisee callisee taa'a yoo ta'e yookiin immoo of keessaa baasuudhaaf kan yaaltan yoo ta'e yoo isin keessaa boqonnaa isiniif kenna yoo ta'e yeroo beeloftan immoo naannoo qara laphee jalaa yookiin immoo hanga dugda keenyaattii fi naannoo harka bitaa keenya keessanii kan isin dhukkubu yoo ta'e nama fa'aa hiixachiisu jechuudha. Ispeeshaalii namoonni tokko akkamitti kompileen godhu erga nyaata nyaatanii fa'aa booda hin dadhabu of dadhabuu fa'aa hafuura fa'aa nama hukkutuu fa'aa akka nama hafuurri ciccitee jechuudha. Hafuura baafachuu dadhabu. Onneen kun dhiqqifataa namoonni tokko naannoon qara laphee jalaa dhiqqifataa jedhu jechuudha. Kun mallattoo isaati. Sadarkaa tokko sadarkaa maara nama ga'ee jennaan immoo namooti baay'ee ni haqqisiisaa ol lama tuquu yookiin immoo ol lama guursisuu fa'aa danda'a jechuudha. Kun mallattoowwan dhibee garaachaa baay'inaan mul'atan jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabnaa kan jedhuuf immoo akkuma beekamu tarii namoonni mallattoon akkasiin irratti argame mana yaalaa yoo deemuu dandeessu ta'e qorannoo yaalaa baakteeriyaa H. pylori jedhamu kan sagaraadhaan yookiin immoo biyyoota tokko keessatti immoo karaa hafuuraatiin kan testitu jira. Baakteeriyaan kun yoo argame qorichi kennamu jira. Qorichi gosa 3 jechuudha. 7 kan kennamu jira. Isa liqimsu. Gama biraatiin maal gochuu qabu? Of eeggannoo akkamii gochuu qabna? Akkamitti ofirraa eeguu qabna kan jedhu hubadhaa garaachi 100% fayya jechuun dandeenya. Garuu
ofii keenya to'achuu dandeenya. Kanaaf namni dhibee garaachaa qaba kun maal gochuu qaba kan jedhuuf tokkoffaatti nyaata qimamii yookiin immoo zayitiin itti baay'ate yookiin immoo coomni itti baay'ate soorachuu dhiisuu. Yeroo baay'ee nyaata mi'eessuudhaaf qimamii ni fayyadama yookiin immoo zayitii hedduutti godhu. Nyaata akkanii baay'inaan qimamii itti baay'isuu dhiisuu, zayitii itti baay'isuu dhiisuu. Inni lammaffaa buna baay'inaan dhuguu dhiisuu. Akkuma beekamu buna keessaa kaafeenii kan jedhamu waan jiruufi buna baay'inaan yommuu dhugamutti asiidiin madduun asiidii garaacha keenya waan dabaluuf buna baay'inaan dhuguu dhiisuun gaariidha. Inni kan biraa immoo nyaata yeroodhaan nyaachuu of eeggadhaa ammas sa'a dabarsanii nyaachuu dhiisuu ulfaataadha. Ispeeshaalii yeroo ammaa warra soomanirra jiranii ulfaataadha. Garuu gara boodaa fi fakkeenyaaf ciree sa'aatii 2tti nyaadhee laaqana sa'a 6 irbaatamoo sa'aatii galgala sa'aatii 2tti nyaadhee yoo ta'e guyyaa biraa immoo yeroo sarara dabarsee yookiin immoo irraanfadhee namoonni baay'een kan ciree irraanfatan laaqana irraanfatan jiraachuu danda'u. Baay'een namoota hojiitti biizii waan ta'aniif jechuudha. Yoo akkasiin kan nyaatamu ta'e yommuu barsiifata kana barsiifnee garaachi keenya yeroo sanatti garaacha duwwaa irratti asiidii waan dhangala'uuf jecha miira dhukkubbii keessa galuu danda'a namni tokko jechuudha. Kanaaf kanarraa of eeggachuu. Nyaatuma wal qabatee ammas immoo nyaata guyyaatti 3 nyaachuurra nyaata baay'inaan nyaachuudha jechuudha. Xixiqqeessine yoo danda'ame fakkeenyaaf laaqanaaf nyaata naaf kennamu 2 godhee nyaachuu hin danda'a jechuudha. Frequently dafnee xixiqqeessine nyaachuun gaariidha. Inni kan biraa aarii yookiin stressii hirriba dhabuus ta'uu danda'a. Hojii namatti baay'ee jiru ta'uu danda'a. Ulfaata aarii balleessuu hin danda'amu. Dhiphina balleessuu hin danda'amu. Garuu hir'isuu ni danda'ama. Hirriba gahaa rafuu qabna. Akkasumas immoo boqonnaa argachuun gaariidha. Maaliif akkuma jalqaba sanitti modhaaf yaale yommuu namni tokko baay'ee aaruutti yookiin immoo dhiphina keessa galu asiidiin garaachaa kun baay'inaan waan madduuf jechuudha. Inni kan biraa keessattuu shamarraniif maastikaa yeroo beelaa alanfachuu dhiisuu. Erga nyaata namoonni tokko nyaata nyaatanii akka nyaanni sun daakamuuf kan maastikaa fayyadaman jiru. Gaariidha. Garuu turanii erga nyaata nyaatanii booda turanii maastikaa yeroo baay'ee alanfachuun kuni maastikaa yommuu afaan keessa socho'u garaachi keenya waan nyaati dhufaa jirudha se'ee asiidii qopheesse jechuudha. Asiidiin sun maal ta'a garaacha duwwaarratti dhangala'a jechuudha. Kanaaf kanarraa of eeggachuu. Inni kan biraa foon diimaa alkoolii fa'aa utuu fayyadamuu dhiisnee gaariidha. Inni kan biraa nyaata isin nyaattan yoo danda'ame nyaata bilchaate ta'uu qaba. Nyaata bilchaate ta'e baay'ee filatamaadha. Kan biraa immoo yoo argattu ta'e urgoo beektu urgoo guyyaatti burcuqqoo 2 fa'aa dhuguun baay'ee gaariidha. Inni kan biraa loomiif burtukaana baay'inaan fayyadamuu dhiisuu. Yeroo baay'ee wantoonni asiidii of keessaa qaban waan ta'eef wantoonni kunniin baay'inaan fayyadamuu dhiisuun gaariidha. Kanaaf mallattoowwan garaagaraa immoo tarii yommuu dhiiga fa'aa nama haqqisiisuu danda'a. Baay'ee of nama wallaalchise yoo ta'e fi yookiin immoo garaachi wantoota kana gootanii yommuu isin dhiisuu didee qorichoonni jiru. Baay'ee qorichi asiidii garaachaa amma madduu asiidii garaachaa hir'isu jechuudha. Qorichoonni kunniin naannoo hospitaalas faarmaasiitti jiru waan ta'eef qorichoota baay'ee jira. Omeprazolii, pantoprazolii, isomeprazolii yookiin immoo simitidiin, raanitidiin gosa baay'eedha. Qorichoota baay'ee jira. Qorichoota kanneen fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf mallattoo akkasii ofirratti argitan baay'ee niinaa ofis hin dhiphisinaa. Qoricha kana fayyadamuudhaan sin dhiisaa. Laayif istaayilii jireenya keessanis fooyyessuudhaaf yaala. Isin jechuun barbaada. Viidiyoo kana namoota jaallattaniif sheer godhaa. Sabskiraayib godhaa. Fayyaan dhabinaa. Horaa bulaa. Deeban. Galatooma.